Aye, Duban Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin obboleessa keenya duraan dursee gargaarsa caalaa du'aayitu fayyadaa rabbiin haa fayyisu inshaallah waan dandeenyuun bira dhaabbanna. Nama akkanaa kana silaa waan qaban gartee kannanii fi lubbuu isaa oolchanii rabbii gaditti baay'ee namatti tola. Haa ta'u garuu inshaallah kuma shan hin galchinaaf inshaallah rabbiin waa fayyisu. Baay'ee fayyaa. Balfisi yaa kannu akkaawunti fudhattee? Iskuriishuutti godhadhaaf. Akkaawuntii amma erga akkaawuntii kun as jalanii jira. Akkaawuntii mahadii namni tokko qoftiin haa barreessu walii guutuun barreessa. በአማርኛ የማዲ ጓደኞች ካላችሁ አንድ ሰው ብቻ ይጻፍ አካውንቱን ቲክቶክ ስለሚዘጋብን። እሺ ይቅርታ፣ ማዲ ብቻ ይጻፍ። ያው ማዲ የጻፈ ነው። ማዲ ተቆላ ይላል። ስክሪንሾት እንደገይሰን ነም ተቆቆፍን አበረፍ ሙይት ገዲ ወረ በረሱ ሙዲ ተሮን ያስጀራ። እሺ ወበለቲ ኮገለተው። እሺ ቴንክ ዩ ነባ ብራና ዘለም ብራ ፋሚሊ ኢርማዳ ፋሚሊ እንደ family ላይ ይማዳላ አካውንት ቢባል ማዲ ለምን ጆበረ ይሳጅራሽ ፈንጀራ ሁለት እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም duraan dursee obboleessa keenya rabbiin nu haa fayyisuun inshaallah yeroo gabaabaa keessatti hin fayyaa maatii maqaatiin 5,000 fi ji'a kana dhumarra risiitti si ergaa ishee ni qoonti. Lubbuuti yeen beekaa akka galchuutu haamiliidha. Akkaawuntii fudhattee amman qabadhaa jalatti guyyama 5 naa kennishi risiitti si ergaa. Rakkoon wallahi rakkoon waan isin beekuun galchitaalleedha. Ayin galatoomiyaa. Ayyuu isaan family billacha ke sai family billacha ka galchan ek bari battin beka nama bura anazar nama bura Allah rabb fayana maakum ijoolleen duubaay jirtan tokko ijoolleen duubaay under duubaay kana jaaladheen jira halas. Ayya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taate ayya laalee dabarsina kuma tokko. Taate akkaawuntiin kun jira jira maadii namni jiru akkaawuntii barreessaa jira. Ayya ayya. Ayya kuma nangal chamakus inshallah masitiya thank you so much galatoni haluko shukran rabbi siya hakanu family ya rabbi la ulisna qab ulisna kul family billacha isin gize unda kamata ul qabdani jirtani wallahi rabbi ulisna taati amma galsida ayya account kuno maadi namni jobbe sajra Aishi ayya. Galchi oltee bi receipt nagarsis. Galchi oltee bi receipt nagarsis waan magalchu barbaadu. Taate warri immoo asuma jala keessanii galchuu barbaadan maadii nama jaamu jala akkaawuntii fudhadhaatiiti ol bahan agarsiisa. Galchi keessan isin galateeffannaa. Nama biraa. Nama biraa family. Kenapa?
Magi. Oh, Kok masih mau disuruh di sensi serap dari pengalaman? sorry, ayo kau Coba nggak bisa nalar harus ini. Aye nih. Sih itu pakai foto dulu. Namni berapa? Oshi, Alisi, aku mak. Ordi visit tapi namni berapa ambil? Mahal magbat ستوقع شيء نورماتي تقعد على كوسة سجل سنينا. Guys, hirmaadhaan haa hundi keessanuu waan dandeessan. Taabtabuudha lakkoofsa barreessaa warra gargaaruu deemtan. Warri isiniin galii yoo jiraate obboleessa keenya kuni obboleessa Gaaddisee artist Gaaddisee Shamshaddini. Amma xiqqishoo daayilisis godheeti mana yaalaarraa kara dirree dhawaatti wanti jee dirree dhawaarraa kara harar saniif amma nuti hanqa inni dhufu asirra gargaarsee eegallee jira. Haati isaa kalee kan deemtuu fi kaleen lameen fiil godhee jira. Kanaafuu kaleen lameen hojjetu ganaa dargaggeessaa xiqqaadhaa. Ijoollee saayibboota isaa inni dhalataa Hawaash ta'e ijoolleen Affaar kan Hawaash jirtu saayibboonni isaa fiiganii lubbuu isaa hambisuudhaaf waan danda'an miliyoona 5 gaafatame miliyoona 3 walitti qabanii jechuuf fiiganii. So miliyoona nama guutuu baanullee xiqqishoo hanga dandeenyu nutillee ni hirmaanna jennee isin hirmaachisnaaf as dhufnee Gaaddiseen akka mul'atanitti anaaf saayibatiyyaa saayiba qofa